Ashama harka fuudhee akkam jirtu uummata Oromoo jirtu jirra galata Rabbi ani nagaa kooti isinis bakka jirtanitti nagaa Rabbi isin duukaa ta'u hadhas akkuma beekamu viidiyoo sirba haaraa tokko gadhiifameeti jira Vision Entertainment sirba haaraa gadhiiseeti jira sana waliin ilaallee bashannanaa akkasumas illee irratti react goona yaada keenya kennina jechuudha amma xumura viidiyoo kanatti nufaana tura like share subscribe gochuu hin dagatina gara viidiyoo itti dabarru kana jedhiin Aloni wali gale wal kakachiise tokkummaan Darasee jiraachisa akka Afrikaa Oromummaa Tolas beeknaa harki keenya lachuu mirgaa hundunuun ijaarame biyyi didus biyyee ragaa itti fufaa har'a boruus gadaamessi goota horuu itti fufaa har'a boruus gadaamessi goota horuu yoo gayyummaa fi yoo nageenya diina qabne firoonfannaa kan jaalalaan nutti dhufe kunuunfachuu itti beekna. amma yoonaatti baay'ee miidhagaadha jalqaba hanga dhumaatti wanti argi jiraanan qulqullinni isaa hedduu miidhagaadha akkasumas namoonni hedduun irratti hirmaataniiru hojii bareedaadha dheetii yaada mee ammas taafuuf Ulagaanis namummaadha sirri sirbi gaafa jira shtirri 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 warraajam Aloni walii galee wal kakachiise tokkummaan daraarsee jiraachisa akka Afrikaa Oromummaa Aloni walii galee wal kakachiise tokkummaan daraarsee jiraachisa akka Afrikaa Oromummaa wow dhugaa rabbi baay'ee miidhagaa waa'ee tokkummaati amma yoonaatti kan nagale waa'ee tokkummaati Oromummaa kanaan duras tokkummaadhaan jira gara fuulduraattis tokkummaadhaan itti fufa sirbichis waa'ee tokkummaati sababiin isaas akkuma argaa jirtan uffanni aadaa Oromoo godina kamiyyuu hin afne baay'ee bareedaadha waa'ee tokkummaati taafuuf namas anjaaladheeti jira yaa Oromoo abbaa biyyaa diinni kan kee maafrataya itti dhiisi dhimma isaati kenna dubbiin olumaa jibbitu jaalatullee leenca malkooti saree baay'atullee kaata gogaan kophaa amma jinaan qabate miqqanya deemi makiinaan sigate iddoo jirritti viidiyoodhaaf filatanii biyyicheessa akka ta'e hin beeku garuu Oromiyaa keessa taanaan iddoo hedduu miidhaguudha dhugaa rabbi baay'ee bareedaadha
itti dhiphatanii itti yaadanii akka hojjetan hin beeksisa. Jaaladheeraan baay'ise. Raya kamise kafatane yo madasa bonu masi kafatane ana jedin yo sora kanjiru duga didane yo so karanjiru irra gorane yo sora kanjiru duga didane yo so karanjiru irra gorane kana jedin Wow. Ani kudhan keessaa kudhan kenneera. Sababiin isaas jalqabaa hamma dhumaatti qulqullinni isaa tokkoffaadha. Akkasumas illee sirbichi waa'ee tokkummaati. Yeroo ammaa keessumattuu gidduu kana waa'ee maaliitu dubbatamaa jira. Jalqaba irratti first Oromoo isa jedhu ture. Amma garuu baay'inaan waa'ee godinaa kaasanii first Wallaggaa, first Jimmaa akkas jedhanii TikTok irratti kaasaatii jiru waan ta'eef sun hin barbaachisu. Oduu TikTok dhiisaati. Tokkummaa nuuf wayyaa ergaa sirba kanaa ta'eeti yaadaan akka yaadutti. Sababiin isaas uffannaa aadaa Oromoo hunda irratti xiyyeeffatanii jiru. Akkasumas illee shubbisa, keessumattuu shubbisa illee godina mataa isaatiin akka jarri sirban taasifameeti jira. Akkasumas illee iddootti kennanii baay'isaniitti dhiphatanii akka hojjetan baay'ee miidhagaadha. Orommaan tokkummaatti irraa bareedaa malee adda ba'uun nurraa hin bareedu. Ergaa sirbichaatiin itti fakkaata. Kanaaf akka jaallattan abdiin qaba. Vision Entertainment irratti gadhiifame isa irratti deemtanii daawwachuu ni dandeessu. Ani baay'ee jaalladheeti jira 10 keessaa 10 kenneeraa fi sinis illee yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Ani gama kootiin xumureeti jira. Waan amma yoonaatti na duukaa turtaniif hedduun sin galateeffadha. Nagaan naaf tura. Bye bye.